samara ya jalatamtu biyya kubutuuta. Ha? Itti fufika. Sirni yala mallise. Yalla yalla. Bakka tana maal jaarraa yaa uga akkasii booda maaltu ta'an. Qamar Yusuf si dhagahaa jira tiktookii irra jira jedhamaa jirta. Artistoonni digaagara hin jiru barsaniif hin jiru. Makii jaalladha. Akkam jirta boomchee yootun kaadhimaatii jechuudha hin adabin hayyee wala tuudhaan. Abdii Muhammadu. Caaltu. Caal. Abdii Muhammadu namni jedhamu tokko assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtaan an jedhee ka'ee aboo mucayyoon tun kaadhimaatii yaasuuta hin adabina hayyee wallaaftu jedha. Maal qabanuufis haadha mana akkas garaanuu yelluulaaf tosoo qabaanne eebbifamtuudhaati mucayyoo haadha si eebbise. Akkam caaltii nagaaram deella. Hayyee gara dabbii adabaan hin jiru barana. Okay, kun adabbii miti. Adabbii miti kun caaltu dhugaa dubbachuudha. Qaaraa lamaa fidi. No qaaraa nyaatiin. Qaaraa nyaatiin. Mammaaksa Oromoo 10 jedhi. Walitti daansiiti daqiiqaa 5 keessatti. 10 guutuu moo? Eeyyee yalla. Waan nuti tuqu garuu hin jedhin. Eeyyee waan nuti tuqu hin jedhin. Okay. Jaldeessi dhallaa fi nargutadha jaldeessisa dura deemtu. Okay, takka. Takka hayyee. Mammaaksa. Haadha laaliin talafuudhi. Dama. Tun bareeda. Nuufuu gorsa gaariidha itti fufee. Waa hundi nyaatan malee waa hunda dubbatanii. Sadii. Okay. Quufan malee nuti haalanii. Afur. Fardumaan isaabdani isin namaaf dogoggoraaree wayi. Indee? Okay. Afur irratti dhaabate. Jechuuf qooree na dabarsini. Na barreessa ijoollee jalatti. Anta komantiin dubbisin kaa. Asinuu laal ija keessas ilaala. Komantiin dhugaan ta'u Inuma gara waaqa wallaale. Hayyee dabbii biraa ta'u. Dhiise. Jaalatan malee dhungatanii. Kala komantiin dubbisaa. Dhugaadha kunillee. Waan haqaati. Hayyee 5 tokko. Mammaaksi kee lama moo sadii bareeda. Tokkoffaa jira. Lammaffaan qabu. Komantii bareedaa. Hayyee Shaniin naafyaa. Shan hayyee. Shan. Shantu kee afaan darbe. Maal jechuu jeeta hayyeeni. Sun mammaakaa miti keessa. Sunillee ta'a. Jaa. Kenni ta'a. Baraaf furguggee gajjaanii darbanii. Maal jechuun? Baraaf furguggee gajjaanii La. Mammaaksa akkasii Naayisaa baaboo dubbii dhisara. Taa'ee kaansil ta'ee jira. Kaansil hayyee 5. Kaansil ta'utti waa marga. Hayyee. Baraafii furguggee gajjaanii dabarsanii. Hayyee 6. Yeroo humna qaban sagalee lolanii gaafa humna dhaban sagalee tolanii. 7. Waan bareeduudha siin kun. Kan dhugumatti na keessaa. Bakka hayyee. Kosh. Jedhi 7. Sadii naaf yaa. Hayyee. Aminoo si dhaggaa jira akka gaariitti 7 irra jirta hayyeetti moo. Aminoo falmata. Haalatti hin jiru. Lukuun odoo haatu fi murtu baastee akkas jeenisa. Lama qofaan naaf. Aminoon ilaal waan jechaa jirtu dhageessee kan amma xumurarra jette kana mammaaksatti irra nuuf deebisii jechaa jirti tolte. Kamiin. Yeroo bara qaban sagalee lolanii yeroo bara dhaban sagalee tolanii. Gaafa dhaban sagalee tolanii. Kana jechuun dhugumatti bargaa kana jechuun hiikaa isaa hareetutti hiikan. Gaafa dandeettii qabduus ta'ee teessee. Eessa akkamitti saddeet Amma guutaa. Isa silaa irra deebi'aa jirtu Lubbuu naatee haatee. No. Albii ofiin qaltu. Qaltu baasti. jettee taa hayyee sadii kanatti. Hayyee. Ijoollee haaree naaf daaree. Komantii dubbisaa. Malee haree jallaqanii wallaan dubbisa. Hayyee. Tokkoon naaf egaa. Maal jette maal saree? Baddu Malee saree jandikanii. Cabtu malee ampooli.
Ampooliin filadhu. Garuu gaafa gariis inni kun gaafa gariis akkasiin faranjiin amma amma asumaan koyi tokko itti yaade agasii waan jette takka jaarsa malee kophaa buluun ni qorraa. Mammaaksa jaarsa malee kophaa buluun ni qorraa. Mammaaksa akkasii jira. Dubbiin jaarsa ganama ni adooti galgala ni urgooti. Maal? Dubbiin jaarsaa yookaan jechi gorsi manguddoo ganama ni ajaa'a galgala ni urgaaha. Okay, gorsa bareedu. Gorsa bareedu. Ayyee. Galatoomee haa bichaawwan. Kan biraatti siifa dabalamuu yoo barbaadde ka namootni asirratti koomentii isaanii dubbiftee obboleewwan haa dabamtu moo haa gahuun? Waay maal waan maqitaatu basira fiddamuuna. Kuna dabiidhamu. Dadhabamne bara. Dudhoqqee dibadhu. Wanta amma kana gochaa jirru namootni kaanis afaan Oromoo kana akka yaadatan akka baran godha siife. Ganaa waan asirratti hin goone maal beektaa? Shaawara seenuu taakka qixaaxaan hin qixaaxamne. Innaa nyaata fuula dibachuu. Sana anis gonkuma sin ajaju waan akkasii jechuudha sii galee. Yaa welcome. Xumurtee bakka xumuree wallaa kudhan. Biifamtuu. Haadha bamtuu haa gahuun hayyii namatti toltii dubbiin abbaa giddii ganamanii hadhaaya galgalanii mi'aaya seef godhaa. Waan ofii koo jawwee kan jedhatu dubbiin abbaa giddii ganamanii mi'aaya galgalanii hadhaaya seef godhaa itti. Ganama. Jira jaaltu. Edaati bilbila kan keetiin giiftii kannaa jirta? Animu. Kono, nu lameenu. Ela kuno laal, bilbilli koo chaarjii irra jira. Laal, chaarjii irra. Achitti laxafe bakka argutti girgiddarra laxafe. Bilbila. Kan hin agarreessin feeki dalee fuudhaan Haram yaadutti. yaa maafi haram maafi halaal galatooma ijoollee giiftidha. No, wifi itti baafta dhiise. Wifi socho'a. Hin jiru bakki itti fannisan, chaarjii irra jira. Koy dhiisi. Asitti alaa'uufi. Mee kamitti? Dhumarra gootan go'aatti dhiisaa. Namni giiftii si kennee Ramoo. Wallahi rabbi isin dhiisan malee reefu tanaa'u. Atis ol qabe harka keelachuu. Abboo ol qabe. As qabannu taa'e. Si maalu, wata bakkee. No. Down jedhama. Harka caaltu siif jecha rakkina dhukkubee rabbi isaa fayyisu siif anuse. Miila nunni tuqaa fedhe beekee Muhammad alaggaleef. Amma suuta jedhaa ba'aa isiniif dhumatte jette yaadaante. Suuta. Tamarugaa tu beekara. Galatooma. Ara laayikii godha ammallee namoosistanii anaatu baakam isaanii miti. Koppaayika. Way qaara. Qaara? Gadaan deebisan malee. Wow. Koo eganaa barganaa dhangaa shaangulliitii boochaa agartanitti hin amanina. Yoo har'a nu kana mo'anne jechaadha. Boru piiphinillee mo'atamti. Filannoo boru. Wayii mo'amte caalii. Wallahi mo'am. Kitti nama kennu siidha. Kitti gaarte. Caaltuu wayii. Gadaa kenna hedduu galatoomii akkasii. Gadaa hedduu galatoomii.
gadaa keenya galatni hangee kun kasirriitii miti ijoollee isaa kan dhiyafe. Waalaikum salaam. Qoy akkami waa kadhatan sa warra tiktu qoy nasiraan oleetii fi makii jalan ta'a wallahi guyyaa sadii. waa uummanni satti dhukayyati maaliif raftan? Min injifatan waan takkan fuun ummata akkana jiru kana qabaataa nama akkanaa qabaataa injifatan. Baraa gadi jennutti. Taa'e asirraa Nama kan ta'a. dhibbala. Nama shantamaan. Nama 200 nama 50. Okay, nama 180 jira dhugumatti. Galatoomi gadaa kenna ammallee fayyadamte. Ammallee. Yaa gadaa. Okay. Kun tokko fayyiti kenna. Laa ilaaha illallah. Kai kasar kai mana kana kai. Nama taate. Baay'ee gooti mamatti wallahi. Thank you, Abdii galatoomi. Gadaa kenna garuu galatoomi hedduu galatoomi. Hedduu nu gargaarte. Baga gammadde jaaltu. Ay, baga walumaanuu gammanne. Nama itti seeni jee wanti godhetu na moosise. Okay. Na akkam moo godhe. Tattaase.